Hinturini yaadadhu hinturini. Tolee maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii gochaa waaqayyoo lafa kanatti isiniif godhe dhugaa ba'a. Maqaan kiyya Warqiin jedhama kanan jiraadhus bukkeedhuma waldaa kanaati. Maazaa gaafa guyyaa 29 akka malee gadaamessa koona dhukkubee ture. Mana yaalaa deemee xeenaa cabaa deemnan laallamuu qabdaa jedhanii nama rammaranii parsantii 75 kaansarii gadaamessaatiin naan jedhanii riifarii na barreessanii gara Raas Dastaatti. Raas Dastaa deemnan hin deemu qoy amma na kadhachiisuun qabaa kufuu qaba garagaruu qaba waajiin kun jedheetinin guyyaan sun guyyaa roobit ture hoggaan dhufuu raajii waldaan jiru naan jedhani. Tolee dheen jimaata eegee gaafa guyyaa jimaataa dhufee asitti naa kadhatameen gaafa hojjaa lamaanii deemnan Raas Dastaan nuyi masaaraa kanaan qabnu Phaawulos deemii naan jedhani. Phaawulos deemeetinin gara mana yaalaa halatti naa barreessani mana yaalaa gilliitti naa barreessani achitti laallamuu qabda jedhanii achitti dhaqee naamunaa kennee nama rammaramnaan bilisaa naan jedhanii waaqayyo fulfina kenna keessa waaqayyo fulfina kenna. Dhukkubni kuni yeroo si dhukkubee guyyaa meeqaaf yookaan immoo yeroo hammamii sirra ture isumaayyuu immoo yeroo dhukkubu maal si godhaa maaltu sitti dhaga'ama ture? Guyyaa torban tokkootiif narra ture asii gadi akka dubartii ciniinsifattuu ganna waraana ture gadaamessa kiyyatti ganna waraanaa bakka ka'uyyuu hin danda'u baay'ee na dhukkubaa ture wanni isaa maalidhaa laallamuun qaba jedhee dhaqee laallamnaan kaansarii gadameessati kaansarii ta'eera Raas Dastaa deemii numa saaraa isaan qabnu naan jedhan achi dhannaan isaan achitti na dabarsanii alatti immoo nama asitti dhufee naa kadhatamee guyyaa hojjaa duraatu guyyaa hojjaa lamaanii dhaqeen isaan achitti na laalanii bilisaa naan jedhani. Marfeetu sin kennin oomaatu sin kennin wanni tokko hin jiru. Waaqayyo fulfina kennaa. Waaqayyo galateeffadhaa. Babaatiin koo inni lammataa biddeenan tolchaa ture guyyaatti biddeen 30 gurgurama ture. Antuunni laastikii biddeenaa meetira tokkicha nyaateetuma fixee tamma harka lamaa kanaan bise. Guyyaa 7 tolcheen 7 booddee gabaan sun hin bade guyyaa lamatti biddeen 8 gurgurama ture gabaan sun du'ee guyyaatti biddeen 4 gurgurama biddeen 8 irraa. As dhufeen guyyaa roobii mul'ataan hoggaa raajinii namni antuunni rakkise jedhee waamu antuunni waanuma arge nyaata jedheen dhiiseen. Amma gaafan ta'uu didee dubbiin sun abaasaa ta'uun dhufee raajii bira dhufee naa kadhadhaa innaan naa kadhatanii hafuurramaan hiyyee narraa bahee ganzabuma keetinii sitti godhamee namuma sitti hojjetee naan jedhanii irratti malee hafuurramaan hiyyee narraa bahee asitti erga sanii waaqayyoof galannaa ta'uu guyyaatti biddeen 20 gurgurama amma waaqayyoon naa galateeffadha. Dhuga baatu isaa ta'e